Zargi kiyyaratti birrii meeqa akkam baase oolaa gabaa oolaa dhaqeera. Oolaan birrii meeqaan akka bitamte shunkurtii kiiloo meeqa akkam birrii meeqaan bite meekaappii birrii meeqaan hin dibadhe gatii makiinaa meeqa kaffallee gatii uffata miinzolii beelloo waa hunda isinitti himuuf qophiin ture garuu nan dagadhe jechuudha. Arragaa isinitti himuun barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif isin fayyada beektu? Gaafa wayii yoo qophii xiqqoo ishee godhachuu barbaadan yookiin yeroo biyya galtanitti wanta namni isinitti himuuf wanni isin ijaan argitan baay'ee tokko adda jechuudha. Anamma yooni haga ji'a tokkotti birrii 100,000 faa nama geessi amma yoo muququsatanii wacii mana keetti baasan yoo jettee nama gaafatte birrii 100,000 torbee tokko sirkan geessu siin jedhan. Torbee tokko sirkan geessu qilleensa afuura waan tokko sin fayyaddu siin jedha namni jechuudha. Garuu inni namni haasa'uu fi inni ati ijaan argitu tokko miti. Namni dalagataa jirti ofirraa qabdi birriin 100,000 birrii miti guyyaa 2-3 argatti jedheetu jireenya kana ol kakaasee mataa si baafachiisaa jechuudha. Anis akkuma kanatti ni saabaa ture wallahi tarii waanuma qabu zargii kanarratti fixadhee faan immoo akkamiin ta'a waan baay'ee saabaan ture gaafan galee ijaan hin argine jechuudha. Garuu alhamdulillah gabaa oolaa dhaqee oolaan haga birrii 28,000 26,000 haga 30,000 jirti jechuudha. Haga 15,000 jirti jechuudha. Haga 10,000 illee jirti isheen beeku isheen xixiqqishoodha jechuudha wanti 10,000 ani kakijiban qabne jechuudha. Oolaa birrii 20,000 binne jechuudha. Oolaan birrii 20,000 bitame akka humna keessanitti bituu dandeessan 16 17 haga 20 gidduu oolaa qalmaaf ta'u bareedaa isaa argattu jechuudha. Ka haga 28 soddoma immoo oolaa isarra fooyyee qabudha jechuudha. Inna kun waan badduu miti waan oolaa akka ji'aatti argannu turre jechuudha. Gaafa jiru kanaaf jecha guyyaa keenya bareechachuu qabaa jedheetiin jaarsi kiyyas waan zargii yaada qabuuf jechuudha. Isaafis yeroo jalqaba waan ta'eef guyyaan kun hin deebi'u jennee haga ta'e wayii irratti kisaaraa baay'een jedhamu wallahi haga yaada hin geenye alhamdulillah. Oolaa birrii 20,000 binne uffata miinzolii yoo isinitti hime uffata miinzolii nama 4 2,200 fuune birrii 8,000 kan warra dhiiraa 1,100 jechuudha. Nama 3 fuune yaa uffatatti dabaluuf turre garuu ariitiin nutti ta'e gaafa sana ta'onnee madhiifne kan dhiirota nama 3 1,100 jechuudha. Kiyya birrii 10,000 ture jechuudha. Beelloon birrii 10,000 beelloon sadarkaa qaba 5,000 jira 6 jira 7 8 9 jira garuu isiniin mararu ka lumuxxii jira ka xiqqoo ishee kabsirraa jedhu jira haga 20,000 wayitii jira jechuudha. Beelloon ka baay'ee surraa bal'atee ati dandeesseen sochoonee jira. Ani garuu giddu galeessa isaa kanumaan qabadhee deemuu danda'u baay'ee hin ulfaanne birrii 10,000 furadhe jechuudha. Namni ani asirratti galateeffachuu barbaadu hiriyaa kiyyaa yookiin akka obboleetti beelloo naa fuute zargii kiyyarratti jechuudha. Beelloon si fuudhanaan jette ani garuu beelloo ittiin fuune uffata miinzoliin ittiin fuudhe jechuudha. Firasi akka obboleettiiti akka haadhaati kookeetu wallaggaa yookiin kaaziinaa jamaal jedhamti gaafa isheen uffata miinzolii si gargaaruuf hiriyaa qaba jettee durumarraa waadaa galte hiriyaa akkasii rabbisneef haa kennu wallahi du'een bada malee ani akkaawuntii kositti hin erguun jedheen himan didee uman didee jechuudha. Arraa kaasee simbiloo kan jedheen isin Itoophiyaa galee namoonni hiriyaan keessan waa isiniif gootee jettu waan isin hin beekne galateeffadhaa isin jechuu barbaada. An obboleettii kiyya haadhoo kiyya ka biyya arabaa jirtullee summunii takka nan gargaartu jedheetiin didee qaba alhamdulillah dalagadheen jiraan jedhan. Haga feeta yoo waa dhabdan rakkattan hanqina keessa rakkoo keessa namatti hin himatina. Gaafa isin rakkoo namatti himachuu jalqabdan namni isin jibba maaliif namni mataa isaaf jiraata malee isiniif hin jiraatu jechuudha. Annaa isinitti hin dheeressuu deeqaa meeqa waraabessa kanaaf obboleeyyan tiyya obboleettii akka obboleettii anaaf isheen durbiidha. Birrii 10,000 ana dhoksitee ani bilookiin si godha waan akkasinatti kaasnaan jennaan jaarsa kiyyarratti dhoksitee ergitee sarpiraayis na goote. Gaafa uffata miinzolii kaffallu birrii inni baase gaafa herregee jedhu lakki kana birrii kiyyaraan baasne naan jedhe maali jennaan hiriyaan kan kee yookiin durbiin kan kee
Kookeetiin yookiin kaziina jemal birrii 10,000 si galchitee uffata miizolii anaaf fuudha garuu misoonni diddee jettee narratti ergitee jedhe jechan dhabe na kaziina jemal asumaan galateeffachuu barbaada hiriyaa akka lubbuu qaalii asumaan immoo firaa jechuudha. Shunkurtii kiiloo 16 binne shunkurtii kiiloo 16 yeroo sana 150 ture zayitiin abbaa leetira 2 qullubbii adii kiiloo 2 bitamee biddeen immoo manatti hin tolchine biddeen tolchuun dadhabbii qaba birrii 2,000 biddeen 100 binne jechuudha. Birrii 2,000 biddeen 100 binne 100 sun ga'ee jira. Waan nama aarsu keessaa yookiin waan xiqqoonatti dhagahamu keessaa yeroo nyaati dhiyaatu nyaati waraabamne ani yeroo nyaati hojjetamu bakka ta'uyyuu ani mana kiyyatti ergan galeeti zalgii ka qopheeffanne ta'uyyuu garuu gaafa nyaati hojjetamu galgala xiqqoo mataana cabsaa ture nan ciise yeroo namoonni yaa'anii nyaata nyaatan immoo ani bakka meekaappii dibachuun deeme kaameraan immoo achi finnee dhufne inni immoo isa dhufee bakkaan uffata uffadhee irraa ka'uu dhufee achittis nyaati nyaatameera garuu yaadadhee ittiin himne inni waraabamne achitti asittis mana keenya yookiin mana isaatti ka qophaa'es nyaati hin waraabamne sana bicha xiqqoonatti hin tolle garuu homaa miti alhamdulillah yoo waraabamuu baates homaa miti tarii namni uffatuma fudhatanii maal jedhanii nyaatti hin qophoofne kisaaraan qabu naam jettanii yaaduu dandeessu lakki wallahi haga humna keenyaatti hoolaa tokko binnee qallee hojjetamee namnis waamamee nyaatamee biddeennis akkasitti bitamee isiniin jechuu barbaada. Yaa namoonni zargi giddugaleessa isaa yookiin qophii giddugaleessa wayii nan godhadha jettan haga 70,000 80 akkasiin godhatu dandeessanii makiinaa birrii 7,800 akkas kana caalii miti jechuudha. Makiinaan ka deemaa turre sa'aatii 2 caalii miti aga sa'aatii 2 bashannanamaa makiinaatiin akka fedhii keessanii fudhachuu dandeessu. Kaameraaniin birrii 15,000 jechuudha. Suuraa viidiyoo waan hundaa wajjin 15,000 viidiyoo keenya YouTube irra gadhiifannee jira mastaawashaadhaa asii TV keenyatti bannee ilaaluu dandeenya. Gana of keessaa qaba gammachuun zargii kiyyaa alhamdulillah tartiibaan sin hin himne garuu dhiifama meekaappii haga birrii 2,500 jira haga 1,500 jira jechuudha. Hinnaa birrii 400 dibadheera tokko kana yaadadha. Ani herregee isinitti maan jira akkuma gatee irraa isinitti maan jira jechuudha. Baay'ee kaalkuleetariin goonee itti gattaa'e waan nabus jiraachuu danda'a ani darbus jiraachuu danda'a. Meekaappii waan isin ajaa'ibu haga birrii 1,000 haga 500 haga 2,000 haga 2,500 jira. Ani meekaappii kafii xiqqoon dibadhaan jedheeni xiqqoo naa dibdee amma isheen akka isheetti ati naan jette haga dibachuu qabdu haga 500 dibatamuu qabu hin dibanne hin diddee waan ta'eef jettee 500tti walii galee birrii 1,000 qofaan naa dibdee jechuudha. Maaliif baay'ee xiqqaan dibadhee ani jechuudha. Zaatii namaa jijjiiraa ayilaashii kanarra kakkaanii minaamin biqa baalleen sun foorjitii nama godha suniyyuu alhamdulillah narraa bareedee jiraan hin beeka meekaappiin keessa sanarraan baane haala kanaan xumurannee isiniin jechuu barbaada. Warroonni qophii akkasii godhachuuf hawwii qabdan wallaahi ima godhama baay'ee yaaddeenaa isiniin jechuu barbaada. Osoo nama tokkoof hin gargaarsine osoo namaan kadhanne of dandeessanii ni godhattanii anaaf kan naa godhe abbaa manaa kiyyaa alhamdulillah kan saas kiyyaa kootis kan saati zargii keessan gammachuu keessan irratti waan dandeessan yoo wal gargaartanii guyyaa gammachuu keessan argitanis cubbuun qabu kana isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon isinitti dheeressuu nagaan turaa yoo dogoggora jiraate yaada kiyya koomentii godhaa baay'ee isiniin jechuu barbaada. Birrii isaa seeraan hin herrenne ooluma keessaa kana yaadadhu dubbadhe fakkeenyaaf amma dinnicha allicaan hojjetameera kiikiin baaqilaa qofaatti hojjetameera sana hin herrenne jechuudha amma ittiin bite minaamin kana faa jira. Waxii gosa 3 jedhama yaane akka fakkeenyaatti akkasii yeroo gaarii isinitti haa tolu.